Guyyaa har'aa jechuun biteetota 26 bara 2025 du'a Qananii irratti poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa mana murtiif dhiyeesse. Du'a shamarree Qananii Addunyaan walqabatee shakkamuun to'annoo jala kan jiru kaadhimaan ishii weellisaa Andu'aalem Gosaa torbee 2 dura mana murtiitti dhiyaachuun poolisii yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 itti gaafatee ture. Manni murtii yeroo qorannoo poolisii gaafate kana keessaa guyyaa 13 heeyyamamuun ture beellamni har'aa biteetota 26 2023tti kan qabate. Du'a shamarree Qananiin kan shakkame weellisaan Andu'aalem uffata gaddaa uffachuun mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araadaatti dhiyaateera. Maatiin miidhamtuu kanaa fi namoonni hedduunis dhaddachaa irraa kanarratti argamaniiru. Poolisiin guyyoota dabalataa fudhadhee jedhee bu'aa qorannoo reeffaa shamarree Qananii bakka balaan itti ga'ee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murticha irratti himeera. Qorannoo reeffaa taasifame miidhamtuun kun olka'iinsarraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedhe. Ta'ullee qorannoo dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun himeera. Gama biraatiin bakka balaan kun itti qaqqabetti saamuda fudhachuun qorannoon fooreensikiitii fi poolisii federaalaatiif erguu fi bu'aa qorannoo kanaa immoo akka hin qaqqabneef dabaluun hime. Kana malees bu'aa qorannoo bilbila harkaa shakkamaan irratti taasisaa jirus akka hin qaqqabneef dabalataan himeera. Kanaaf jecha poolisiin qorannoowwan dabalataa naafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamudaa ergameef akka qaqqabuuf yeroo dabalataan akka kennamu mana murtiif gaafateera. Abukaattuun Andu'aalem gama isaaniin bu'aa qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun olka'iinsarraa kuftee du'uu malee maamila isaaniin ajjeefamuu ragaan mul'ise hin jiru jechuun falmani. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa, nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaan yoo wabiin ba'e ragaa miliqsuu danda'u hin jiru jedheera. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin ba'e ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin ba'uu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falmeera. Mana murtichaatti falmii gama lamaaniin erga dhaga'ee booda poolisiin ragaalee qorannoo naafan jedhu akka dhiyeeffatuuf guyyoota 12 dabalataan heeyyameera. Mirga wabii abukaattoo gaafatee kufaa gochuun biteetota 29 bara 2017 beellama qabateera. Shamarreen Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti biteetota 1 bara 2017 mana jireenyaa ishii gamoo 5ffaa irraa kufuun ture kan lubbuudhaan darbite. Dhaddachi har'aan oolame kana fakkaata. Gama biraatiin ammoo dhaddachi har'aan oole kana yoo fakkaatu abbaan Qananii waa'ee intala isaanii ijoollummaan duute maal jedhu kan jedhuu fi seenaa Qananii kan darbee fi sirna awwaalcha ishee kan yeroo darbee akkasumas ammoo mana murtii yeroo darbee irra deebinee yeroo wallee yaadachiisnu abbaan shamarree jalqabaa torban yeroo darbee Finfinneetti duute Qananii Addunyaa intala qofaaqni akka argamu barbaada jechuun dubbatanii turani. Moodeelimmaa akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguuf kan beekamtu Qananii Addunyaa kaadhimaa artistii Andu'aalem Gosaati. Erga duun ishii dhaga'ame booda poolisiin artistii kana ajjechaa ishiin shakkuun to'annoo jala oolchee qorachaa akka jiruu fi dhaddacha yeroo lamaaf mana murtiitti akka inni dhiyaatedha. Dhaddacha har'a irratti argame yookiin immoo biteetota 26,2025 irratti artistii Andu'aalem uffata gaddaa uffachuudhaan kan inni argame. Abukaattoon Andu'aalem immoo himannaa maamila isaanii irratti kan ka'e waakkatani. Abbaan ishee obbo Addunyaa Waaqoo intalli isaanii amala gaarii akka qabdu yeroo darbe BBC'tti himanii turani. Waan biraa waan barbaannu hin qabnu akka baasuuf qofa poolisiin nuuf haa qoratu jechuun dubbatanii turani. Poolisiin magaalaa Finfinnee qorannoo eegaluu fi ammatti Qananiin mana jireenyaa ishii gamoo 5ffaa irraa sababa ammaaf hin beekamneen akka kufte dubbateera. Poolisiin irra deddeebi'uudhaan dhimma kana akka gamoo irraa kufte mirkaneessee yookiin dubbachaa akka jirutu dhaga'amaa jira. Abbaan ishii obbo Addunyaan Harargee jiraatu akka waa'ee du'a intala isaanii dhaga'an akkanaan himu. Bilbilanii nama mucayyoo fooqirraa kufte kan jedhu himanii fooqirraa mucayyoon hin kuftu. Mucayyoon nama tasgabbooftuudha, nama jijjiiramaaf, nama of jijjiiruuf, nama maatii jijjiiruuf hojjettudha. Waan boruu yaadde malee waan akkasitti waan gadi bu'aa hojjettu miti. Ishiin ofii waan gooteet yookiin waan of ajjeestu miti jechuudhaan kana dura BBC'tti dubbatanii turan. Artistii Andu'aalem du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkame yeroo darbe akka mana murtiitti dhiyaatee fi abukaattoon isaanii obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himanitti poolisiitu Andu'aalem mana murtii federaalaa dhaddachaa irratti dhiyeesse jedha.
Abukaattoon garuu himannaa irratti ka'e waakkachuun ajjeechaa raawwachuuf wanti ka'umsa ta'uuf hin jiru jechuun morme. Haala amma jiruun aadde Qananiin of ajjeesuu ishii malee nama biraatti yookiin maamila kiyyaan du'uun ishii waan irra hin gahamneef jechuun wabii gaafachuu BBCtti himanii turani. Poolisiin Finfinnee waa'ee du'a ishii akkuma dhaga'een garee qindeessee qorachuu eegaluu fi kan ishiin duute gara hospitaala Yaanet osoo geeffamaa jirtus jedhee dubbatee ture. Eegasii booda ture poolisiin gara hospitaala Daagimaawwiit Minilik geessuun reeffii akka qoratamu kan taasise. Akkaataa ta'ee sababa du'a ishii BBC'n addatti waan addaa baasee jiraachuu baatus namoonni himannaa garaagaraa dhiyeessaa turani. Obbo Addunyaa waa'ee intala isaanii yoo dubbatani nama cinqii qabdullee miti jedhu. Durumaanuu waan dubbachuu barbaadde fuulduratti dubbatti malee dhoksaa hin beektu. Kanaafuu waan akkanaa waan ofirratti raawwattu miti. Erga duun ishii dhaga'ame booda namoonni ishii beekan kan miidiyaa hawaasummaa gubbaa ishii hordofan kan gadda isaanis ibsachaa jiru. BBC'n manaajaraa Andu'aalem Lalisaa yeroo darbe dubbisee ture. Akka odeeffatetti du'a ishii guyyaa tokko dura guyyaa dhaloota ishii suuraa ka'aa turte jedha. Gaafa duute kaadhimaan ishii artist Andu'aalem mana waliin turuu poolisiin mirkaneessee ture. Poolisiin ibsa baasen yeroo ishiin kuftu mana keessa kan ture abbaa warraan ishii weellisaa Andu'aalem Gosaa to'annoo jala oolchuun qorannoo adeemsisaa akka jiru hime. Awwaalchi Qananii yeroo darbe Bataskaana Kaatediraal Qulqulluu Sillaaseetti raawwatee ture. Sirna awwaalchaa kana irrattis artist Andu'aalem poolisiidhaan dabalamee argamuun gadda isaa ibsatee ture. Ta'us poolisiin deebi'ee fudhachuuf BBC'n mirkaneessee ture. Manaajarri isaa Lalisaa Indiriis hin gadhiifamne akka jedhe yeroo san dubbatee ture. Kaadhimaa jechuu hin dandeenyu jedhanii abbaan Qananii kana dura waa'ee kaadhimaa artistii Andu'aalemii fi Qananii gidduu jiru dubbatanii turani. Dhimmoota namoonni gaafataa turan keessaa tokko hariiroo ishiin artist Andu'aalem waliin qabdu ta'uun beekamaadha. Lalisaan kaadhimaa waliin ta'anii namoota waliin jiraatanidha jechuudhaan kan BBC'tti hime. Yeroo dhiyootti sirna gaa'elaa isaanii raawwachuuf qophiirra jiru. Sirriittan beeka jedhee ture. Haa ta'u malee poolisiin Finfinnee ibsa baase keessatti Qananiin haadha warraa Andu'aalem jechuudhaan kan inni ibse. Abbaan Qananii obbo Addunyaa garuu Andu'aalemii fi Qananiin hariiroo gaarii akka qaban quban qaba jechuudhaan yeroo hangamii waliin turan toora waggaa 2 ni ta'a kan isaan waliin turan jechuudhaan BBC'tti kan isaan deebisan. Ta'us kaadhimaa jechuun waamuu akka rakkatan dubbatu. Kaadhimaa yeroo jennu hiriyummaa malee nuti ofiishaalii hin gooneef nutti hin dhumne jechuun maaliif manguddoo waan nutti hin ergineef akkas jechuu hin dandeenyu jedhanii turan. Kunis ta'u waa'ee bultii ijaarrachuuf itti haasofnee akka beektu dubbatan. Ishiin maatii ijaarrattee barumsa ishii itti fuftee of dandeessee hanga kaampaaniitti deemuu barbaaddee hojii hojjechuudhaan karoorsaa kan turtedha. Aanaa Daroo Luuban magaalaa Micaataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegalee barumsaan cimtuu ta'uu ishii seenaa ishiitirraa himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaan qabxii olaanaan xumurtee Yuunivarsiitii Abiraam Mincii muummee Haayidrooliik Watar Injiinaringiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 kan eebbifamte. Achiis biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaatti hojjechuun ibsameera. Ergasii gaduu moodeelummaa akkasumas beeksisaa fi bohaartii garaagaraa keessa hirmaachaa turuudha kan beekamu. Keessumaa miidiyaa hawaasummaatti uffata aadaa Oromoo miidhagdee mul'atti. Erga duun ishii dhaga'amee booda namoonni miidiyaa hawaasaa gubbaarratti suuraa ishii qooduudhaan gadda isaanii ibsachaa jiru. Haga har'aattuu garuu Justice for Qananii Addunyaa jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Yeroo biraa waan itti aanu akka qindeeffannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Galatooma.